dhiira namaaf du'u siin du'aa jedhee miidiyaa irratti bahu dhiira akkasii argachuu jechuun carroomuudha bara kana keessa. Ani siif du'e baqqaa sii du'e jedhee hamma viidiyoo of waraabee gadhiisutti qaqqabuu jechuun carroomuudha. Bara kana keessa dhiira akkasiin argattu. Dhiira si qolqoleessee si goskee si nyaatee si ajjeesu malee jechuudha bara kana keessa. Maaliif seetan beektu? Jaalalli bara kanaa baay'eensaa faayidaadha. Garuu immoo jira tokko tokko jira. Baay'inaan garuu jaalala faayidaati. Bara kana keessa immoo dhiira akkasii argattee jennaan maalitti goota biyya namaati habiibti? Maalitti goota? Maal hojjechuufidha? Fooqisa kam ijaaruufidha mana biyya Arabaa teesse? Umurii kee fixxa malee fooqisi ijaartu. Erga umurii kee fixxee fooqi ijaarte yoo maal goota? Erga umuriin kee dhume yoo manicha maal goota? Manicha ijoollee sii ta'a? Manicha abbaa manaa sii ta'a? Manichi waan hundaa sii ta'a? Manichi jaalala sii ta'a? Jireenya siin ta'u. Dhugaa. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii. Ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u. Egaa booniyyee intalli shawaa carroomtuudhaan jedhan. Booniyyee daftee qaqqabachaa jirti saanummoo bira gahachaa jirti jechuudha. Abbaa manaa ishii bira gahachaa jirti jechuudha. Barrarte bakka eerpoortii seenteetti. Kun eerpoortii seente bor bira geesse jechuudha. Yookaanuu halkan kana qaqqabuu dandeesse jechuudha. Kallattiidhumaan jechuudha. Abbaa manaa ishiitti mitiire waan dhumaa xumurataniiru mitiire bira gahachaa jirti bira geessee jechuudha. Dhugaan carroomteesi garuu immoo daftee xumurattee adeemuu ishiiyyuu baay'ee tokko na dhibdee jechuudha. Yeroo darbe dhamdi yeroo muraasa torbee lamantaa wanti kun erga uumame waa'ee miidiyaa irratti viidiyoo of waraabuu isaa torban lama ta'a. I think torban lama ta'a. Torbee lama keessatti furmaata itti kennitee gara biyyaa dhufuun ishii ajaa'ibaa sinin jedhu. Dhuguma isheenuu hin jaallatti. Dhuguma isheenuu nama kana hin jaallatti jechuudha. Daftee furmaata itti kennitee madaamota ishii amansiifattee gara biyyaatti tikkeetti kutattee dhufuun isheenuu nama kana baay'ee jaallatti jechuudha. Dhiira si jaallatu moo dhiira faayidaa tokko malee akkasumaan namummaa keessi jaallatu argachuu jechuun kun shakkii hin qabu dhugaa waaqa. Boodumaafuu amansiisaadha jechuudha. Faayidaa tokko malee deeggarsa tokko malee suma qofa jaallateera taanaan humaa shakkii hin qabu jechuudha. Bara kana hidhata baay'ee jira waan ta'eef isarraa bilisa ta'anii dhiira tokko argachuun eebbifamuudha jechuudha. Kanaaf booniyyee daftee baga qaqqabatte. Rabbi si eebbisee waaqni si naa eebbisu gaa'illi keessan haa milkaa'u siniin jedha. Shamarran keenya illee irraa baradhaan siniin jedha. Dhiira akka kanaa argannaan maal eegdu? Qoy ga'een keessan maalidha? Hojiin keessan maalidha? Dhiira akkasii yoo argattan booda heerumuun keessanii oolu miti. Yeroo dhumatti heerumuu wayya mitiirre. Booda heerumuun koo kan hin oolle turee of dadhabsiisee ammani fakkeenyaaf yeroo sana hin barbaadu jedhee didee cufeera yoo ta'e dafee kanneen nasimatu argachuu dhiisuu hin danda'a. Dafee kan nasimatu argachuu dhiisuu hin danda'a. Garuu booda immoo heerumuun kun oolu dirqama kaa teessu sinuma heerumta. Garuu enerjii kee fixxaa, bara kee fixxaa, yeroo kee fixxaa, humna kee fixxaa. Humaa waan guddaa tokko hojjettu baay'ee. Waan mul'atu tokko immoo hojjettu. Ofumaa fidha. Ofumaa barri lakkaa'ama. Ofumaa waggaan lakkaa'ama malee waanuma guddaa ol ba'ee mul'atu hin hojjettu. Bakka. Yoo baay'ate mana ijaarta kalas. Mana ijaartee xumuruu dandeessa. Kanaa olitti waan guddaa hojjechuu hin dandeessu. Maaliif haguma ati biyya sana teessu maatii kee gargaaraa deemta. Ittuma fuftaa. Isaanis harka kee irra jiraatu, harka kee irraa nyaatu. Amma ati achi turtee jechuudha. Garuu yoo galte hin dhaabbata. Isaanis akka dura qaxxayanii of danda'anii jiraatu. Dura ubaayizee of danda'u baru warri kee durayyuu of dadhabanii beekan. Tasa of dadhabanii beekan. Harkatan illee malee haga buusun bulan.
gabaa keessa illee haa nagadan malee haa gabuun bulan garuu yeroo ati deemtu immoo xinnoo laqaqoof godhu jechuudha. Akkas uffata babal'aa uffatanii laqaqoof godhu yeroo ati deemtu birriin yeroo dhufu xinnoo ishee kof jedhu jechuudha. Hin qulqullaa'u sirratti jechuudha. Kanaaf shamarran keenya dhiirota akkasii yoo argattanii dhiira akkanaa yoo isin quunname dhiira jaalala keessattuu immoo jechuudha. Keessattuu kan isin hin dhoskine namni sun isin jaallatee ka'ee isin faana walii galee ka'ee isinii xumuree ka'ee maatii isaa kan hin dhoskine maatii kee kan hin dhoskine even paabilikii illee kan hin dhoskine dhiira akkasii argannaan dhiira akkasii baay'ee iftoomaadha. Paabilikiin dhoskataanaan maatiin dhoskataanaan kanan godhataanaan garuu hiccitii wayii jira jechuudha. Wanti dhokataa wayii kan ati hin beekne jira jechuudha. Garuu nama akkas dhiira akkas ifa ta'e tokko paabilikiis haa ta'u maaliis haa ta'u hundumallee kan isin dhoskine hundas ifa kan ta'u atillee nama ergitee yookaan fira kee keessaa ergitee yookaan obboloota kee ilaalchistee waan inni siin jedhe waan inni si barsiise dhugaa maatii isaa ta'uu dhiisu obboloota isaa ta'uu dhiisu atillee mirkaneeffachuu dandeessa jechuudha. Gaafa inni namoota si barsiisu. Namoonni sobaan nama barsiisanis jiru baay'ee. Kun abbaa koo kun obboleettii koo jedhanis soba kaa'anii maatii koo si barsiiseera kan jedhanis jiru jechuudha sobaan. Nama baay'ee mudateera kun. Warra fiilmii namarratti hojjetanii diraamaa namarratti hojjetanii birrii namarraa nyaatan warra akkasiis jiru sirriitti baay'eedha jechuudha. Kanaafuu booniyyee Yeshawaa lijiin baga gammaddee boorsaa argii keenya jetteetti guruppii waatsaappiidhaanii egaa warra biyyoota garaagaraatu irratti hirmaatan atti fakkaata karaa guruppii sana warri kaan immoo qaamumaan hirmaatu warri biyya keessaa. Anyways bareedaadha kan xumursiifattee hojjechiifattee turre dhufa aartii ta'uu danda'a. Geeruma ishee weelkaamii isheen dhuftuuni cidha ishii ta'ee mana keessaa immoo qophiidhaan eegaa rakkoo qabu waanuma jirudha. Namoota baay'een yeroo eerpoortiidhaa dhufanitti fakkeenyaaf eerpoortiidhaa yeroo dhufanitti mana keessaa immoo qophiin qophaa'ee kan eegu jira jechuudha. Guyyaadhuma sanatti nama baay'eetu akkana godhata baay'ee maaliif lama hin hojjennu jedhanii tokkoffaa baga nagaan galtee achumaan hojjetame lammaffaa cidha ishiis hojjetame jechuudha. Nama sana garuu already itti amanteetti jechuudha. Isheen sirriitti keessa isaa barteetti jechuudha. Nama akkas gootu kana. Nama eerpoortiidhumaan dhuftee maatiin ishiis cidha godhanii achumaan fudhatu nama sana sirriitti qulleeffatteetti itti amanteetti jechuudha. Bakka humaa hin shakkitu jechuudha. Namoonni shakkan garuu akkasin godhan takka laala jedhu duuba isaan laala jedhu jechuudha. Anyways gaa'elli keessan gaa'ela milkii isiniif haa ta'u baga daftee abbaa manaa kee aarsaa sii kaffale kana qaqqabattee jaarsa akkasii dafanii qaqqabachuudha. Shawaa lija.